Duubatti garagaltee dhagaa yaadde. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa nama barsiisuuf bashannansiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii laayikii fi sheer gochuun hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin seenaa jaalalaa xalayaa jaalalaa isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gochuun maatii keenya ta'aa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu anillee gammachiista shoomeeti. Haadha manaaf abbaa manaa wal jaallatan tokkotu waliin jiraachaa ture. Haati manaas abbaan manaanis ogummaa mataa isaanii ni qabu. Abbaan manaan uffata hodhee waan argatuun mana isaa kan jiraachisu yeroo ta'u, haati manaan immoo barnoota fayyaa barattee eebbifamtee miindaa argattuun abbaa manaa ishee waliin qooduun mana ishee kan jiraachifattu turte. Haati manaaf abbaa manaa kun jalqaba kan wal baran. Haati manaa akka carraa ta'ee uffata hodhachuu jecha guyyaa itti abbaa manaa ishee bira deemtedha. Haati manaa jalqaba mataa isheetiin bakka ittiin si beekuu wallaale malee sirriittiin si beekaa jettee abbaa manaa ni gaafatti. Yeroo kanatti maarreennis dhiira abshaaladha mitiiree anillee bakka ittiin si beekuu wallaale malee sirriittiin si beekaa jedhee sobee ni deebisaafi. Kanaan haasoo hodhaa waliin jalqabanii yerootiin dhuftee isa dubbisuu ni jalqabdi. Kana keessa wal barumsi dhufee wal baruu qofa otoo hin taane yeroo waliif kennuun shayee nyaata kaaffeetti waan adda addaa wal affeeruu ni eegalu. Kanaan booddee maaltu hafeeraatii jaalala keessa lamaan isaanii wal fudhatanii ni seenu. Baay'ees akka waliif ta'an erga waliif mirkaneessanii booda abbaan manaan hanga kanatti anaafsi kan wal jaallannu yoo taane maaliif bultii ijaarrannee waliin hin jiraannu jedhee ni gaafataani. Yeroo kanatti haati manaan maarreenis kanan sirraa barbaadu kana miti naman kana dura beeka jedhee sitti hime kana kan ani barbaadu jireenya koo fi anaafsi haadha manaaf abbaa manaa otoo taane si caalaa kan itti tolu anadhaa jettee deebistiifi. Erga kanaatii lamaan isaanii akka aadaa fi duudhaa naannoo isaaniitti maatii erga eeyyamsiifatanii booda gaa'ela gaariidhaan eebbifamanii wal fuudhanii mana tokko keessa waliin jiraatu. Haala kanaan jireenya jalqabanii naannoo waggaa lamaa erga waliin jiraatanii booda warri haadha manaa kan jiraatan baadiyyaadhaatii. Haati manaa ayyaana dhufu kana deemnee maatii kiyya biratti ni dabarsinaa jettee ni gaafattiini. Yeroo kanatti abbaa manaan lakkii ayyaanni kun hojii kiyyaaf gabaa guddaa qabaa. Kanaaf isa kana dhiisnee isa taanutti waliin deemnaa jedhee ni gaafataani. Haa ta'utii garuu haati manaa deemne malee ayyaana kana maatii kiyya biratti dabarse malee ati maallaqa argachuuf jettee maatii kiyyarraa addana kuttaayii deemuun qabaa jettee ni gaafattiini. Abbaa manaan ishees deemuun keenyi dirqama taanaan anaaf jaalala kee fi jaalala maatii keetu waan natti caaluuf maallaqni waggaa kana ayyaana kanatti argadhu narraa haafuutii waliin deemnaa jedhee ni deebisaafi. Haati manaas baay'ee gammaddee wantoota maatii ishee bira qabattee deemtu wanta garaagaraa bitachuun torbee jettee erga qophooftee booda ayyaanni ga'uuf guyyoonni muraasa yeroo hafan konkolaataa yaabbatanii gara baadiyyaatti imala isaanii raawwatanii. Haa ta'uutii garuu daandii irratti rakkoon isaan mudata. Konkolaataan yaabbatanii kuni otuu saffisaan imalaa jiruu daandii gadhiisee gara daandii biraa qabachuun garagalee namoonni keessa jiran hedduun ni miidhamu. Abbaan manaan duratti konkolaataa keessa yeroo jiran haati manaa qilleensa akka fudhattuuf jecha
karaa foddaa ishee kaa'ee ture. Haa ta'uutii garuu konkolaataan kun daandii yeroo gadhiisu dafee isheedhaan gara isaatti dabarsee ofiisaa immoo karaa foddaa taa'e. Haadha manaa isaatiinis sibiilaa fi qabattoo konkolaataa barcuma isaarra jiru ture sirriitti akka hidhattee teessu dafee akka lubbuutti itti dubbate. Taa'umsi dura haati manaan irra teesse qabattoo waan hin qabneef yeroo konkolaataan galagalu abbaa manaan takkaa ol takkaa gadi konkolaataa waliin raafamuun jalqaba. Haati manaa qabattootiin waan hidhamteef gadii fi ol galagaluu nala rakkoon biraa irra hin geenye. Sanarratti sibiilli maddii ishee jiru qabatte baay'ee ishee gargaareera. Konkolaataan lama galagalee yeroo dhaabbatu miilli abbaa manaa tokko karaa foddaa ba'ee fuullee foddaa fi dhakaa lafa jiru waliin daakuu ta'eera. Galagalee dhaabbatee erga tasgabbaa'ee booda gariin yeroo konkolaataa keessatti du'an gariin immoo baay'ee ni miidhamu. Gariin garuu fayyaama isaanii bahanii warreen fayyaa guutuutiin bahanii keessaa haati manaa ishee tokkodha. Kana qofaa otoo hin taane miilli abbaa manaa lafaa fi sibiila foddaa konkolaataa waliin wal qabatee waan jiruuf hanga konkolaataan biraa dhufee konkolaataa sana ol kaasutti naannoo sa'a 3 bakkuma sanatti dhiigaa iyyaa rakkachaa ture. Maarreegaa ayyaana dabarsuuf gara biyyaatti imalaa kan turan haati manaaf abbaa manaa kun ajandaan isaanii balaata isaatiin jijjiiramee lubbuu hafte baraaruuf jecha gara magaalaa gara hospitaalaatti abbaa manaa ishee qabattee deemte. Maallaqa mana keessa jiru hundaatiin yaalchisuuf ni yaalte. Haa ta'uutii garuu miilli tokko guutummaa guutuutti faayidaan ala ta'eera. Naannoo baatii 2 dhukkubsatee erga qoree fi booda manatti ni deebi'a. Dhaabbii isaaf gargaarsa akka ta'uufiif dhaabbannoon kennamuufis kaleessa miilla isaatiin kan deemu har'a dhaabbannoodhaan deemuun waan itti ulfaateef abbaan manaan kun sammuudhaan illee baay'ee miidhame. Baruunis yeroo itti ulfaate rakkoodhaatii kanaan booddee carraa waan hin qabneef dhaabbannoo kana qabatee deemuu baree guyyaa tokko ilaalamuuf jecha haadha manaa isaa qabatee gara mana yaalaa daandiirra yeroo deemu haati manaa duubatti galagaltee of ilaaltee abbaa manaa ishees ilaaluun kanaan booddee jireenyi koo nama caccabaa kana waliin ta'aa jechuun waliin deemu itti qaanofte. Kana qofaa otoo hin taane abbaan manaan miilli isaa tokko qofa waan dalaguuf uffata hodhuuf akka bara sanaatti kan barbaachisu miilla 2 waan ta'eef hojii isaatti illee gara fuulduraatti deebi'uun itti ni ulfaata. Yookiin namni kun gara fuulduraatti galii gaarii hin qabu yookiin immoo fayyaa hin qabu. Maal jedheen nama kana waliin jiraadha jettee yaada ishee sa'a kanarraa kaasee mormuun eegalti. Mana yaalaa sana gahanii erga deebi'anii booda uffata ishee walitti qabattee kanaan booddee jireenyi koo fi jireenyi kee asirratti dhaabbachuu qaba jechuun yeroo kamiyyuu caalaa yeroo isa barbaachistutti qofaa manatti dhiistee deemte. Namoonni nama kanaan akkam sii wayyee jechuuf yeroo hundaa balbala isaa rukutan haati manaa isaa manatti dhiistee deemu yeroo baranitti baay'ee itti gaddanii. Ollaanis guyyoota garaagaraa wal jijjiiree nyaata mana keessaa dalaguu fi uffata qulqulleessuu mana sirreessuun eegaluu fi ollaawwan kana keessaa barnoota saayikooloojii barattee namni kun sammuudhaan akka hin miidhamneef yeroo garaagaraatti dhuftee kan gargaartu mucayyoon baay'ee bareedduu taate tokko nama miidhamaa kanarraatii jaalalli ishee qaba. Jalqaba wanti mijeessitee fi yoo jiraate ogummaa qabu garuu ittiin hojjechuu hin dandeenye kana yeroo baasii mataa isheetiin nama qacartee fi ofii bira dhaabbatee hojjechuu akka danda'u goote. Baatiiwwan 3-4 booddees namoota ogummaa kana qaban haa ta'uutii garuu mana huccuu hodhaa banachuu hin dandeenye qacaree bal'isee hojjechuu jalqabe. Haalli tattaaffiinsaa mucayyoo kanallee waan ajaa'ibeef inni barbaadeenii otoo hin taane ofii barbaaddeenii gargaaraa waliin jiraachuu booddee irratti haadha manaasaa taatee fi maarreegaa tokko yeroo lubbuu balleessu tokko immoo fayyisuuf ni dhamaa mitiire. Haati manaan duraa dhiistee deemtee dubartiin gara biraa garuu fedhii isheetiin hir'ina isaa argitee
haadha manaa taateefi. Turtii waggoota muraasaas erga waliin jiraatanii booda ijoollee babbareedoo lama horatanii gammachuu gaariidhaan qabeenya gaariillee horachuun waliin jiraachuu itti fufanii. Haati manaansaa isheen duraa garuu akkanuma heerumtee bultii dhaabbattus haa ta'uutii garuu dhala argachuu hin dandeenye. Abbaa manaan ishees ani sirraa daa'iman argadhu taanaan si waliin jiraachuu hin danda'u jedhee irraa adda bahe. Kan jiraatan magaaluma tokko keessa waan ta'eef abbaan manaan ishee duraa inni miila cabaa ijoollee isaa lamaan haadha manaasaa waliin wal qabatanii yeroo bashannanan yeroo argiteetti ijji ishee yeroo mara awwaara uffata. Yeroo jiraannu maal akka nu qunnamu hin beeknu. Har'a tarii guutuu nama waan hundaan madaalawee fi mul'annee argamuu ni dandeenya. Haa ta'uutii garuu jireenyi hibboo yeroo hunda wanta addunyaa kanarratti uumamu guutuu qabattee waan deemtuuf har'aati akkanadha jennee namni sammuu keenyatti kaasnee jibbine borimmoo hir'ataa taanee ofiillee nama sanaa gadi ta'uu ni dandeenya. Nama kana kadhattee ayyaana kabajuuf gara biyya maatii isheetti kan qajeelchite ishee ture. Kana qofaa otoo hin taane yeroo konkolaataan daandiirraa kaatutti ofii ishee miidhamuu kan dandeessu ani miidhamuu wayya jedhee kara foddaatti darbee isheef haala mijeessus deebiin dhuma isaa garuu jireenya isaaf ishee biraa qabu oolmaa dagachuu ta'e. Namni namaaf oolmaa yoo dagate waaqni immoo namaaf oolmaa hin dagatu mitiire. Akka laphee isheetti jireenya ishee bor ilaaltee namni kun hojjechuu hin danda'u sanuummoo bakka hedduutti gargaarsa barbaada jettee dhiistee bira dabarte. Hanguma isheen dhiistee bira dabarte immoo Rabbi kennaa abbaa manaa fi kennaa daa'imaan dhiisee bira darbe. Jireenya keessatti yeroo hundaa rakkoon yeroo uumame furmaannis maddii ni jira. Bal'isanii fageessanii yaaduutu jaalala jechisiisa malee yeroo rakkoon uumamu wal jibbuu yeroo qanaateetti immoo wal jaallachuu yoo ta'e kun jaalala otoo hin taane fakkeessanii jiraachuudha. Jaalalli nama jaallanneef qabnu takkaa jireenya kan waliin eegalle taanaan bakka qoreen jiruttis bakka qananiittis eenyummaan ishee hin jijjiiramu. Yeroo gammachuu waliin gammadanii yeroo gaddaa waliin gaddanii yeroo dhukkubsatan waliin dhukkubsatanii hir'uu walii guutuun kan waliin jiraatanii malee bakka rakkatanitti wal dhiisanii deemuu mitiin. Dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan laayik gochuun sheer gochuun reetii keessaniif qooddanii akka qophii kana jajjabeessitan kabajaan isin gaafachaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa. Yeroo gaarii.